Halilla Oromia fi naannolee ollaa gidduutti uumameen lubbuun darbuu jiraattonni boqqoo fi qabeenyi manca'uun ibsamee jira. Walitti bu'iinsi yeroo garaa garaatti daangaa Oromiyaa fi naannolee biroo gidduutti bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mudateen lubbuun namaa darbuu namoonni qe'ee isaanii irraa boqqoo fi qabeenyi barbadaa'u biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa beeksisee jira. Qombii Gidaaboo dabalatoota kanaa qaba. Halila Oromiyaa fi naannolee ollaa gidduutti uumamee lubbuun darbuu jiraattonni buqqaa'uu fi qabeenyi manca'uun ibsamee jira. Walitti bu'iinsa yeroo garaa garaatti daangaa Oromiyaa fi naannolee biroo gidduutti bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa mudateen lubbuun namaa darbuu namoonni qe'ee isaanii irraa buqqaa'uu fi qabeenyi barbadaa'uu biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa beeksisee jira. Biirichi ibsa laateen bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa keessa daangaa naannolee Somaalee, Amaaraa, Sidaamaa, Sabaa fi Sablammootaa fi uummattoota kibbaa fi kanneen biroo wajjin walitti bu'iinsa yeroo garaa garaatti uumameen buqqaatiin namaa miidhaan lubbuu fi qabeenya irra ga'uu ibsee jira. Lammiileen hedduun sababa rakkoo nageenya gareen finxaaliyyiin uumanii fi walitti bu'iinsa naannoo daangaa iddoowwan garaa garaatti uumameen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun rakkoo hammaataa keessa jirus jedhamee jira. Lammiileen haleellaa uumame kanaan qe'ee isaanii irraa buqqaanii argaman rakkoo hammaataa keessa jiraachuun jireenya tasgabbaa'aa akka jiraataniif xiyyeeffannoodhaan hojjetamuu akka qabus biiricha addeessee jira. Biirichatti daayirektarii istaaffii fi hiikaa walitti bu'iinsaa obbo Taammanaa Saayiluu akka jedhanitti sababiin ka'umsa walitti bu'iinsaa fedhii babal'ifannaa lafaa, qubsuma seeraan alaa lafa adeemsaa fi itti fayyadama albuudaa fi kanneen biroo kan wal qabatu ta'us eeranii jiru. Biirichi buqqaatota 225,025 fi 637 ta'an qeetti deebisuudhaan manneen dhuunfaa fi bu'uuraaleen misoomaa mancaan hirmaannaa hawaasaatiin ijaaramanii tajaajila akka kennan godheeras jedhee jira. Gareen hidhattoota Amaaraa faannoo daangaa ce'uudhaan jiraattota godina Wallagga Ba'aa fi Lixaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa irratti haleellaa banuun lubbuu namaa galaafachuun qabeenya mancaasuu fi jiraattota buqqisuu Oromiyaa yeroo adda addaatti gabaasaa turee jira. Haleellaa humnoonni hidhattootaa kun godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa ce'uudhaan waxabajjii 16 bara 2023 haleellaa raawwataniin namoonni 8 ajjeefamuudhaan 13 madaa'uu fi 15 ol ammoo achi buuteen isaanii dhabamuu jiraattonni himanii turan. Mariin araaraa Tanzaaniyaatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taa'ame wal hubannaan akka jiru himamus achi asitti lolli qaamolee lamaan gidduutti fi haleellaan humnoota hidhate naannoo Amaaraa faannoo jedhamaniin hawaasa nagaa irratti taasifamu Oromiyaa keessatti daraan hammaataa dhufee jira. Ayyaanni Eid al-Adhaa waggaa 1444 guutuu addunyaa irratti sirna oowwaa ta'een kabajamaa jiraachuun ibsame. Hordoftoota amantii Islaamaa guutuu addunyaa biratti sirna adda addaatiin kan kabajamu yoo ta'u, lammiileen Itoophiyaa lakkoofsaan hedduu ta'an bara kana biyya Saudi Arabiyaatti argamu sirna haajiitiin raawwachaa jiru. Pireezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahim Tufaa ayyaana Eid al-Adhaa Arafaa waggaa 1444 sababeeffachuudhaan ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Hawaasni Muslimaa ayyaana Arafaa wayita kabajatu tokkummaaf wal gargaaruudhaan kabajuu akka qabus dhaamanii jiru. Saudi Arabiyaatti sirna hajjii irratti kan argaman yoo ta'u, hujjaajonni Itoophiyaan lakkoofsaan hedduu ta'an imala hajjii bara kanaa irratti hirmaachaa jiraachuu isaanis ibsanii jiru. Ayyaana Arafaa kabajamu irratti namni qalma raawwachuu danda'u hundi waliin ta'uudhaan jaalalaa fi wal hubannoodhaan waliin nyaachuun dabarsuu akka qabus ibsanii jiru. Ayyaanni Arafaa Itoophiyaa dabalatee hordoftoota amantii Islaamaa guutuu addunyaa biratti sirna adda ta'een kabajamaa jira. Oduu keenyatti aanuun Paappaasonni Abbaa Sawaariyoosii fi kanneen biroon muudaman hundinuu akka mirkanaa'ee fi hojiitti galan abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa gaafachuun himamee jira. Gaaffiin uummata Oromoo gaaffii afaan isaatiin waaqeffachuu qofa ta'uu kan ibsan hayyoonni fi jaarsoliin biyya keessaa fi alarraatii humnoota garaa garaatiin dhiibbaan taasifamaa jiraachuus kaasanii jiru. Ayyaantu Abdii dabalatoota kanaa qabdi. Paappaasonni muudaman hundinuu akka mirkaneeffamee fi hojiitti galan abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa gaafachuun himame. Paappaasonni Abbaa Sawaariyoosii fi kanneen biroo muudaman hundinuu akka mirkanaa'ee fi hojiitti galan abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa gaafataa jiru jedhameera. Jaarsoliin biyyaa fi hayyoonni haala wayitaawaa Siinodoosii Oromiyaa laalchisuun ibsa kennuun kan dhaga'ame yoo ta'u, gadi fageenyaan ibsa kana kan kennan hayyuu Bayyanaa Sanbatoo, Caalaa Soorii fi Abbaa Gadaa Sabbooqaa ta'uun himameera. Ibsa isaaniitiinis uummanni Oromoo hammataa ta'uu kaasuun Oromoon akka hojii isaatiif iddoon gahaan akka hin kennaminiif ibsaniiru. Dhiibbaa gama afaaniitiin jiru ilaalchisuun cunqursaan amantaa da'oo godhachuun itti duulamaa jiraachuu himuun akkaataa gaafii uummataatiin gaafii afaan ofiitiin waaqeffachuu akka deeggaranis himaniiru. Gaafiin uummata Oromoo afaan isaaniitiin waaqeffachuu qofa ta'uu kan ibsan hayyoonnii fi jaarsoliin biyya keessaa fi alarraa humnoota garaagaraatiin dhiibbaan taasifamaa jiraachuu himaniiru.
Abbaa Saawuroos Phaaphaasota muudaman irratti karaa garaagaraatiin jijjiirran kan taasifamu taanaan fudhatama hin qabus jedhaniiru. Kanaafis Sinodoosiin Itoophiyaa Phaaphaasota muudaman akka mirkaneessus gaafataniiru. Uummanni Oromoo waan isaaf malu waan beekuuf Phaaphaasota uummatatti dhiyaatan malee kan iddoo biraatii dhufan akka hin barbaanne simaniiru. Waxabajjii 25 2023 Sinodoosiin Betaskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa koree biyyattii guutuutti nagaa walitti fufiinsa qabu fuulduratti xiyyeeffachuun hojjetu hundeessuu yoo beeksisu fala kanaan Betaskaanota Oromiyaatti koreen furmaata rakkoo abbootii 26 Sinodoosii sabootaa fi sablammootaan muudaman gara kutaa lallabaa itti ramadamanitti deemanii hojii akka jalqaban murteessuun isaanii yaadatama. Safaricom waajjira isaa Itoophiyaatiif hoogganaa haaraa muuduu beeksise. Dhaabbati Telekoomii Safaricom waajjira isaa damee Itoophiyaatiif hoogganaa haaraa Wim Van Helpuut jedhamu muuduu isaa beeksisee jira. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Dhaabbati Telekoomii Safaricom waajjira isaa damee Itoophiyaaf hoogganaa haaraa Wim Van Helpuut jedhaman muuduu isaa beeksise. Anwar Sousa kan dhuma ji'a dhufuutti aangoo isaanii gadhiisan bakka bu'uudhaan kan muudaman qondaalli kun baatii fulbaanaa hojii isaanii akka eegalanis ibsamee jira. Van Helpuut kana dura dhaabbata Afrikaa Kibbaatti MTN Group keessa waggootii dheeraatiif sadarkaa adda addaa irrattis tajaajilaa turanii jiru. Qondaalli kun yeroo tokko hoogganaa MTN Uganda ta'uudhaan tajaajilaa akka turanis ibsamee jira. Lammiin Beeljeem kun gabaa guddaa dhaabbati kun bara darbe irratti hirmaachuu eegale kana keessatti karoora guddina dhaabbatichaa dhugoomsuus jedhamee jira. Xalayaan muudama Van Helpuut beeksisu hoogganaa dhaabbatichaa Piiter Nideegoo'aatiin kan mallatteeffamedha. Dhaabbati buufata isaa Keenyaa keessa godhate kun hagayya waggaa darbe keessa Itoophiyaa keessatti tajaajila yaalii isaa eegalee jira. Onkololeessa 6 bara 2022tti immoo Itoophiyaa keessatti tajaajila telekominikeeshinii ifatti kennuu eegalee jira. Baatii caamsaa waggaa baranaa keessatti immoo tajaajila daldala M-Pesa jedhamu akka dalagu baankiin biyyaalessa Itoophiyaa eeyyameefii jira. Addunyaa sochii maallaqa dijitaalatti geeddaramaa jirutti hojimaata beekamtii argatan keessaa tokko M-Pesadha. Bara 2010tti biyyoota guddataa jiran keessatti sirna qarshii waliin dabarsuun milkaa'aa ta'e jedhamuudhaanis leellifamee jira. Keeniyaa irra darbee Taanzaaniyaa, Dimokiraatik Riippaabilik Koongoo, Masrii, Gaanaa, Moozaambiik keessatti tajaajila kennaa akka jiru marsariitiin Safaariikoom ifoomsee jira. Itoophiyaan biyyoota telekoomii yeroo dheeraaf mootummaan dhuunfataman keessaa ishee tokkodha. Itoophiyaan gama isheetiin dinagdee ishee fooyyessuuf gahee telekoomii mootummaadhaan yeroo dheeraadhaaf dhuunfatame akka gurgurtee ibsitee jirti. Gamtaan Safaariikoomiin hoogganamu ce'umsa dijitaala Itoophiyaaf deeggarsa akka godhu, namoota baay'eef carraa hojii uumuu, jireenya lammiilee haala gaarii ta'een akka geeddaru yeroo hundeeffama isaatii ibsuun isaanii yaadatama. Jaarmiyaan baqattoota addunyaa Itoophiyaan baqattoota 823 keessummeessaa jirti jechuudhaan ibsee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka beeksisetti Itoophiyaan baqattootaa fi kanneen kolugaltummaa barbaadan 823 keessummeessaa kan jirtu ta'uu beeksisee jira. Mahadi Abdulbaasiit dabalata qaba. Jaarmiyaan baqattoota addunyaa Itoophiyaan baqattoota 823 keessummeessaa jirti jedhe. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattoota akka beeksisetti Itoophiyaan baqattootaa fi kanneen kooluu galtummaa barbaadan 823 keessummeessaa jirti jedhee jira. Baqattoonni kunneenis baay'inaan biyyoota kanneen akka Suudaan, Kibbaa, Soomaaliyaa fi Eertiraa irraa akka ta'anis ibsee jira. Baay'een isaanis buufataalee 24 ta'an kanneen naannoo 5 keessatti argaman keessa akka ta'etu himame. Baqattoonni kanneen 70,000 ta'an magaalota kanneen akka Finfinnee keessa kan jiraatan yommuu ta'u, baqattoonni Itoophiyaa keessa jiran keessaa dhibbantaan 47 dubartootaa fi shamarran ta'uunis himamee jira. Kanneen dhibbantaa 59 ta'an immoo daa'imman akka ta'anitu gabaafame. Itoophiyaan baqattoota biyyoota ollaarraa dhufaniin alattis achuma biyya keessa qe'ee isaanirraa sababoota garagaraan kanneen buqqaan miliyoona 4.2 keessummeessaa jirti. Kanneen miliyoona 1.5 ta'an immoo gara qe'ee isaanitti deebifamanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin lammiiwwan Keeniyaa godina Laamuu keessa jiraatan haleellaa shororkeessitootaan gidduu kana raawwatameen booda qe'ee ofii gadhiisanii baqataa jiraachuun himame. Keeniyaa ganda baadiyyaa naannoo Laamuutti haleellaa shororkeessitootaatiin fudhatameen booda lubbuun namoota 4 darbee kanneen 4 ta'an immoo madaa'utti aanuudhaan jiraattonni hundinuu naannicha gadhiisanii baqataa kan jiran ta'uun ibsamee jira. Dabalata oduu kanaatiif Ayyaantuu Abdii. Lammiiwwan Keeniyaa godina Laamuu keessa jiraatan haleellaa shororkeessitoota gidduu kanaatiin booda qe'ee ofii dhiisanii baqataa jiraachuun himame. Keeniyaa ganda baadiyyaa naannoo Laamuutti haleellaa shororkeessitootaan fudhatameen lubbuun namoota 4 darbee kanneen 4 ta'an immoo madaa'utti aanee jiraattonni hundi naannicha gadi dhiisanii baqataa jiraachuun himameera.
Dhukaasni kun kan dhagahame wiixata darbee waaree boodaa fi sanbata darbee wal duraa duubaan akka ta'e jiraattonni kan himan yoo ta'u, dhukaasni walitti aansuun guyyoota lamaaf ture kun jiraattota naannichaatti naasuu uumee ture jedhan. Gargaartuu bulchiinsa ganda Meejembeenii kan taate Yuunaas Niyorookiin humnoonni nageenyaa naannoo sanitti argamuu himuun haleellaan raawwatamee fi dhukaasni dhagahamaa ture humnoota garee shororkeessitootaa fi kanneen nageenyaa irraa ta'uu qorachaa akka jiran himteerti. Humnoonni nageenyaa mootummaa garasitti bobbaafaman namoonni qe'ee isaanii gadhiisanii baqatan gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an akka gaafataa jiranii fi namoonni ammas haalli sukkaneessaan dabarsan irra deebi'ee uumama shakkii jedhu waan qabaniif sodaan jiraachuu ibsan. Namoonni ijaan agarre jedhan immoo keessattuu gandoota Jundii fi Salaamaatti haleellaan irra deebiin kaafamuu mala jechuun ammas qe'ee isaanii gadhiisanii baqataa akka jiran himameera. Keeniyaan bara 2011 gola nagaa eegumsa gamtaa Afrikaan gara Somaaliyaatti humnoota nagaa eegsisan ergitee booda haleellaa garee humnoota Al-Shabaabiitiin irra deddeebiidhaan rukutamaa turte jedha gabaasni Muhammad Yusuf sagalee Ameerikaatiif erge. Haalli amma jiru humnoota mootummaatiinis ta'ee qaama birootiin to'annaa jala oolee tasgabbiin hin bu'u taanaan lakkoofsi namoota baqatanii qofa osoo hin taane lakkoofsi namoota haleellaa kanaan lubbuu isaanii dhabanis dabaluu akka danda'u himameera.